السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميديا بركة وقتي سينان ساچمارا حقيقة سايو دبتمه والله نم توكو أكا إساته ميديا كنا قدسود أف أكا جرو كنا كيسا جراته إندي مجده يادوان مالي في أكينياف وري يوتيوبر تاني تيك توك تاني هردفتوتا باية قبو وان الرارغتو قبو أتا بيكسيسا اللي وجتنيتي وانا دادا وجتنيتي وانتي كفلتي وهي أرغتو yeroo rakkinaa namni waamnan nama jalaa uwwaatu nama dhaga'u miidiyaa kana waan ta'eef miidiyaa kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Wama qabanu kunuunfatanii wama qabanu guddifachuutu barbaachisa waan ta'eef miidiyaa barakaa kana inshallah ta'ala amma dandeenye hundinuu bira dhaabbachuu qabna. Namni musliimaa hundinuu immoo miidiyaan kun diinii geggeessaa sagalee ulamaadhaaf sagalee taajira islaamaaf sagalee taajira waan ta'eef miidiyaa kana bira haa dhaabbannu. Miidiyaan bakka ciisaatti nu qaqqabaa jiru. Ka ulamaa keenya laga goda qaxxaamuree fiigee hawaasa as baasaa jiru miidiyaa barakaa waan ta'eef warri sooshaal miidiyaa irra jirtanis warri lafa jirtanis sagalee keenya nu dhagaa miidiyaa barakaa kana hamilee nu ta'a. Maqaan isaatu ni ta'a. Akkuma miidiyaatti jabaadhu jedhameeni nuti samma dandeenyetti si cinaa jirraa waan jedhamu ergaan babbareedaa wayii osoo kennamee fi bareedu natti fakkaata. Waraabuu isinifatu mucaan. Waan kana bareechee osoo isaa danda'ame halkan guutuu irribatti dhabee waan kana sirreessitu magaddiisa. Garuu wanni kun ammallee humna hin arganne dandeettii hin arganne osoo sagalee wayii waan mucaa kanaa taa'amee miidiyichi kun haa cimu jechuudhumaaf. Fuuldureetti kaayyoon isaa waan dheeraadha. Madrasaa hundeessuu kaayyoo qabaa. Waa hedduu kaayyoo of keessaa qaba. Laakiin kaayyoo kanatti ga'uudhaaf mobaayiluma waraaba duraan kaameraa namaa ergifatee waraaba kaameraan kun ammarraa fuudhamee jira waanumatti waa waraabu iyyuu hin qabu tarii wanni waraabamaa ture kun karaatti citaa mucaan kun fuuldureetti hayyoon isaa cimaadha akkam ta'a waan jedhamu miidiyaadhuma kana jabeessuudhaaf ergaadhuma babbareedaa isaa soorratti kennitaniif. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده فإذا حلت في المال أكثرت وفي الولد أصلحت وفي الجسم قوت وفي الوقت عمرت. Haqiqaatti miidiyaani hawaasa keenya barbaachisa. Keessaa miidiyaan waa'ee amantii adda addaa ulamoota keenya laga keessaa goda keessaa muka jalaa walitti nuu fedee ulamoota keenya ilmi isaanii nuun ga'u hedduu nu barbaachisa. Wanni ni barbaachisu miidiyaa garuu kana keessaa miidiyaa barakaa miidiyaan tun amma dhalate ammallee guddanne itti kotokkotuu barbaachisa. Miidiyaan barakaa kun naannoo jirtutti bakka jirrutti namni amma nu ijatti qabannee jiru miidiyaa barakaa kana. Kayoo ciimne nu qaqqabu kayoo fiinne nu qaqqabu ammallee jarri kaa yookaan nu bira darbe yookaan akkuma tokko jira. Kanaafuu miidiyaan bakka ciisaatti nu qaqqabaa jiru. Ka ulamaa keenya laga goda qaxxaamuree fiigee hawaasa as baasaa jiru miidiyaa barakaa waan ta'eef warri sooshaal miidiyaa irra jirtanis warri lafa jirtanis sagalee keenya nu dhagaa miidiyaa barakaa kana hamilee nu ta'a. Maqaan isaatu ni ta'a. Baraka jechuun barakaa barbaaddanii waan biraatu sheer koppilink laayik maaloo gootanii miidiyaa barakaa kana akka hawaasni itti hirmaatu kan ulamaati kan du'aataati kan quraanaati kan ilmiiti kan dhibamaati kan dhibamaa hawaasaan ga'u kan rakkataa hawaasaan ga'u kan ulamaa bakka darasaan bira dhaqee fayyadamuu hin dandeenye as baasee akka ulamaa irraa darasaan bii fayyadamu godhu waan ta'eef dhiiraa dubartiidhaan miidiyaa kanatti nu hirmaadha. Hamilee nu ta'a bira nu jaadha nu guddisaa abbaa miidiyaa kana faayizoo fadlu kana. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Miidiyaan hawaasa ceesisuuf kuffisuu keessaa bakka guddaa qaba. Namni addunyaan miidiyaadhaan waa hojjetaa jira. Miidiyaan yuqallibul mawaaziin. Yeroo amma addunyaan wanni guddaan kan hojjetamu ni haasaadha. Kanaaf miidiyaan kun dhalattuudha, miidiyaa xiqqoodha. Garuu habicatu malee akkuma Sheek Naasir jedhani yeroo rakkinaa namni waamnan nama jalaa uwwaatu nama dhaga'u miidiyaa kana waan ta'eef miidiyaa kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Wama qabanu kunuunfatanii wama qabanu guddifachuutu barbaachisa waan ta'eef
miidiyaa barakaa kana inshaallahu ta'ala amma dandeenye hundinuu bira dhaabbachuu qabna. Namni musliimaa hundinuu immoo miidiyaan kun diinii geggeessaa sagalee ulamaadhaaf sagalee ta'aa jira, islaamaaf sagalee ta'aa jira waan ta'eef miidiyaa kana bira haa dhaabbannu, xiqqoodhuma kana haa guddifannu, obboleessa kaameraattiin waraabullee hin qabne ergisaa waggaa 2 waraabee deebiseen isinirraa fudhamnaa moobaayilitti dhuma ajjoo koon dhiisu jedhee taa'aa jiru kana isa kana yoo wal guddifannee miidiyaan hedduu jira bakkuma bakka isaatti hojjeta. Akka keenyaan garuu miidiyaa 100 nu barbaachisa waan ta'eef miidiyaan kun immoo akkuma isheen asii jedhan kan nu dhaga'u kan nu hawwatu kottu jennaan bakka jirrutti kan dhufu kabaltii tokko malee maal tokko malee kan wajjin rakkataaru isa waan ta'eef isa kana bira dhaabbachuu qabna, deeggaruu qabna, guddisuu qabna, xiqqoodhuma kana guddifachuu qabna yaada jedhu dabaluun barbaade hedduullee jechuu baadhu. Galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miidiyaan barakaa dhugaatti seenaan isaa cimaadha. Haqiiqaan isaa yoo dubbatame wallahi nam tokko akka isaa ta'ee miidiyaa kana guddisuudhaaf akka jiru kana keessa jiraatee hin deema jedhee yaadu'an. Maaliifi fakkeenyaaf warri yuutubara ta'anii tiktookara ta'anii hordoftoota baay'ee qabu waan irraa argatu qabu. Hatta beeksisa illee hojjetaniiti waan adda addaa hojjetaniiti waan ta'e kafaltii wayii argatu. Amma hordoftoonni isaa waggaa tokko ol gara waggaa 2tti kan dhiyaatu kan hojjetamaaru kuni 2,000 qofa qaba. 2,000 wayii qaba. Isumaayyuu immoo viidiyoon isaa waan inni waan ulamaa waan barnoota shari'aa akkaataa adeemsa biyya kee xiqqaaf guddaa eebba madrasaa rakkoo islaamaa waan jiru kana waan mul'isuu fi hedduun isaan laalamu namni hordofu hin jiru. Dhugumatti dargaggoon islaamaa dargaggeettiin islaamaa beekaan keenya ulamaan keenya hamma miidiyaan nu haajomsiisu otuu beeknu irratti hojjechuu irratti immoo baay'ee gabaabbataadha, baay'ee boodattafnee jirra jechuudha. Akkuma beekamu miidiyaan seefii qara lamaati. Nama simmura, namaafis simmura. Yaada tokko ibsachuudhaaf ulamaan miidiyaan qabu. Madrasaan miidiyaan qabu. Yaada kana ibsatee immoo yaadni kun yoo gaarii ta'e deeggaramee fakkiin namaa ta'e namni irra waa fudhatee akka inni faca'u gochuuf miidiyaatti haajoma. Kanaaf isa qabnu kana nama of wareegu, nama of kennee birrii tokko malee sochii godhu hunda irratti waan namarraa argatu hin qabu hamma ta'e akkamittiin islaama mul'isa jechuudhaaf waan ta'eef wanni kun akkuma silaa jarri kun kaasan kaameraan ergifatamee kan ergifate tokko ana nad ergifateef haa ta'u taajomne irraa kaameraan keenyaa galuu jedhan nad harkaa fuudhe amma kunoo torban kana keessa moobaayilii isaatiin waraabaara. Kanaaf namni islaamaaf yaadu hundi kaameraa kana irratti walii yaadamee itti deemamee bitamuu fi qaba. Miidiyaan kun nu fakkaata keenya nuuf hojjetaara ilaalleerra isa jedhu yaaduu dabarsuu barbaadetanii. Kanaaf inshaallah galatoomaa ulfaadhaa sheekotiin keenya yaada irratti haa kennanu. Isin immoo warri dhaggeeffattoonni sheera walii godhaati bakka gahuu qabuun waliin gahaa jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. بنوف ملكيس وتدره الدو ربي قبا أعوانه الدو ربي قبا نما بكيد أبته مسلم تتين السرو ربي صافي هوكل أكما كان واهي شيكا كينيا شيء ولد رزق سنان تينيه سببا كان في جولين كن سمو نبرا رفاني وقدي برا بك عالم لتاو بك ديني ديماني وان ديني غرغار سر جرانو سكنا سمس سمافنو رفاني جرس ربها غرغار شيخا كين يركو ستا جرانو ربي نو ففيس ربي النبي ايوب نبي يونسين كقبته ربي سانا كقبته نممو اسام بكيد ابته جنان ربي هاجا سا دنيا اخرى باس ربي نو فوكل يا ربي شي اول كان هنجال لنا وننو امانه سنجن يا رب شيخا كان نفيس يا رب شيخا كان نفيس يا رب عافيه ساني نوبت يا رب عمري ساني نقتل يا رب خيري ساني عالم الر يا رب ندرير اسنس ورا كان افجچا ست ولغي
خير دنيا آخرة ولك برب سنياكن دكوبا كنا ربنا جاسنا باسو بلا دكوب نقصتي الددا والفاتح كنا بلا دكوبا ربنا جانوها باسو يا ربي دكوب نكون والفاتح رئيسس نجانو باس منافق ماس يا ربي نجانو باس حسديس يا ربي نجانو باس نفاق يا ربي نجانو باس ديني دا يا ربي نجار عافية دا يا ربي نجار إيمانا يا ربي نجار أبينيا يا ربي نجار وبلوما دقاتي يا ربي نجار شري كل مو يا ربي نرادبس نما بلبل خيري كل دا إمامته يا ربي نتعز نما سبب ساتين بلبل شري كل تفهم يا ربي نتعز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ديننا الشريع تاريخ قلميسو يا رب نتعيسي ورا تاريخ إمومتي ورا تاريخ قلميسو يا رب نقول يا رب ستمن بركينيا يروكينيا كنا كيس سواء دوم تكنا أجني أشارة ويك لفركينيا قالوا يا رب قولكينيا قول يا رب شيخين ركوسة كانوا فايس يا رب شيء أولين فايس يا رب شيء أولين فايس اللهم اشفه أول اللهم اشفه أول اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين يا رب سكن يا رب سكن حاجة أبلو ونسجر وأجي ساديسي بككنا إمبلي ساديس أفتاي كان هم يا رب نوباس حاجة كيس هم درب بها باس حاجة كيسن هند ربي هباس يا ربي نما ميديا رانو دعوته آمين جد هند فاجا سباسي قلبي سا هند فيسي يا رب ستمن كلو كبي جنون كبي نملك سنون كسارين نجالات نجيبين نوكين نون أرجعين نجمع سنون ناسين نقدي سنون تنسين نملك سنون كسارين ندروم سنون يوم سين نشوم من شارين يا رب ستمن نبيش سنون ولا تشين نكجيل سنون جلسين كيان ولين نوجي أن سودان نجانو باس كرورا كينيا قلمان جاي هوي كينيا فدي كينيا مراد كينيا خلات نجلا نام بسين يا رب نما كرور سه كرورا قلمان قات نوتاس كرورا دينيس كرورا دنياس رب قلمان نفقو مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات عالم الإسلام الرجل هند يا رب نقام تشيز حاجة هند يا رب باس حاجة هند يا رب باس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلسك إن شاء الله اللي حاجة سني رب باس دعاء كيس نبو سادني يا رب من الكيس ربي رجع لك مرين ساني هاد إيرات حاجة ساني هبو هند من مرك ستاجر ساتك أنا كيس اللي باس الله يا رب تنبوس كرك تاجر ولكن ربي هباس كان أقصت فيو كان بيلا يكوفو يا رب الوفق كان الله تقدر شو تأخيرت كان قدر تبلو كولا لبيكو كان بيكو دبلتشو كان جلتك أجيلو كان أجيل الرتروك ولكن يهاتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على